Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoonni chaanaalii Boonii Baabaa. Har'a ammoo viidiyoo karaa biraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana viidiyoon qabannee dhufne artistii beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e artistiin Falmataa Kabbadaa eessa jira kan jedhuu fi viidiyoo gabaabduu qabannee dhufnee jirra. Viidiyoon keenya irraa warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii fi warroonni kanaan dura maatii keenya taatanii jirtan immoo laayik gochuudhaan akka jalqaban gamanumaaf isin dhaamna. Egaa artistii Falmataa Kabbadaa sirba qabsoo kanaan dura baasuun beekamaa fi jaallatamummaa uummata bukkeetti argateera. Sirba isaa keessa kanneen akka kaasi qumaara kee kan jedhu fa'aa bukkee uummata bukkeetti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa argateera. Artistiin kun kanaan dura mana hidhaa keessatti reebichi guddaan irra ga'aa tureera jechuudha. Artistiin kun yeroo ammaa kana immoo mana hidhaa keessa ture baafamee eessa buuteen isaa kan hin beekamnee fi du'ee fi jiraan isaa kan hin beekamne waan ta'eef Oromoonni hundinuu artistii kanaa birmachuu akka qabdan gamanumaaf isin dhaama. Egaa qophii koo kana waan daawwattaniif galatoomaa. Amma qophii itti aanuun walitti deemnutti gama koodhaan nagaatti.